Ayyena shama akkam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Elsa channel unnumti keessa nagaa keessanii nagaa kiyya waaqayyoo galatu egaan kun guyyaa har'aa kana wanta baay'ee isin ajaa'iba wanta baay'ee isin fayyadu namoota hedduudhaaf furmaata kan ta'uutii danda'u waan ajaa'ibaa tokkoon isiniif qabadheetti dhufe har'aa kana egaa kan isinitti agarsiisuudhaaf qabadheetti dhufe jechuudha imo irras telegiraamii irras whatsapp irras appilikeeshinii kan caalu aappii ajaa'ibaa tokkoon isiniif qabadheetti dhufe jechuudha egaan appilikeeshiniin kun baay'ee tokko haala saffisa ta'eetiin isiniif hojjeta jechuudha aappii kanatti fayyadamtanii egaa akkuma imo irratti namoota bilbiluutii dandeessanii akkasumas immoo faayiloota garaagaraa namaaf erguu dandeessan sagalee garaagaraa akkuma imo irrattis whatsapp irratti namaaf erguutii dandeessan aappii kana irrattis haala ajaa'ibaa ta'eetiin haala saffisa qabuun isin fayyadamsiisuu kan dandeessudha jechuudha appilikeeshiniin kun egaan appilikeeshiniin kun furmaata nama hedduudhaaf sababa inni ta'u immoo keessumatti iyyuu biyya Dubaay keessatti imoon hin hojjetu baay'een keessan ni beeku yoo VPN dhaan ta'e malee hin hojjetu jechuudha imoon garuu appilikeeshiniin kun jechuudha omaa VPN tokko isin barbaachisu haala ajaa'ibaa ta'eetiin umaawaa tokko appilikeeshinii kan biraa osoo hin buusin jechuudha aappichuma qofaa isaa buufatanii imo irraa whatsapp irraa telegiraamii irraa qooda fayyadamtanii aappii kanarratti fayyadamuudhaan wantoota barbaadanii faayiloota barbaadan namaaf erguutii ni dandeessu jechuudha akkasumas immoo innaa namaaf bilbiltanii hin ciccitu jechuudha guutummaa guutuutti akka imoodha innaa namaaf bilbiltanii isin irratti ciccitee isin rakkisu gara biyya innaa bilbiltanii haala bareedaa ta'eetiin namoota barbaadanii wajjin haasa'uu kan isin dandeessudha waan ta'eefan guyyaa har'aa kana isiniif qabadheetti dhufe jechuudha amma gara iskiriinii deemee eessa akka buufattan maqaan isaa maal akka ta'e tokko tokkoon kan isinitti agarsiisu ta'a kanaaf sirriitti isteeppii hordofuun waliin isaan isin jedha amma gara iskiriiniitti isin dabarse jechuudha. egaan kun hordoftootatti walitti deebinee jirra appilikeeshinii asitti agartan kun egaa maqaan isaa TuTalk kan jedhamu jechuudha egaan TuTalk appilikeeshinii kana gara Play Store keessa deemuudhaan argachuutii ni dandeessu jechuudha gara Play Store keessa ni dhuftanii wanti isin jettanii barreessitan kun bifa kanaatiin akka asitti agartan kanatti TuTalk jettanii bifa kanaatiin ni barreessitu jechuudha saniin booda kun akkuma iddoo kanarratti argitanii egaa TuTalk appilikeeshiniin isa kana ta'uusaa beektanii buufachuu hin dagatinaan isiniin jedha egaan kunootti as keessa innaa seentanii kunoo koomentii appilikeeshinii kanaaf kennamillee dubbisuutii ni dandeessu aappiin kun baay'ee aappii ajaa'ibaati aappiin kun haaraadha jechuudha aappii haaraadha kanaaf egaa aappii kanatti buufadhaati itti fayyadama haalli itti fayyadama appilikeeshinii kana baay'ee tokko salphaadha jechuudha itti fayyadamni isaa homaa tokko wanti isaa isin cinquu hin qabu innaa bantanillee lakkoofsa bilbilaa qofaa isin gaafata jechuudha akkuma jalqabaaf innaa imo banattan jechuudha saniin booda egaa akkuma imo banattanitti banatu waan ta'eef homaa wanta tokko wanta isin rakkisu hin qabu maqaa keessan itti guutuu saniin booda salphaatti gara kanaati jechuudha kan inni isin fidu egaan akkuma iddoo kanarratti agartan lakkoofsa bilbilaa qofaan galcheeti jira maqaallee kan barbaadanillee galchuufii ni dandeessu kunoo akkuma agartan iddoo kana keessa gejellaa kana yookiin dhuma kanarra dhufuudhaan miika jedhu kana innaa isin cuqaastan siitingii akkuma imo of keessaatii ni qaba jechuudha daawwattootiyya kunoo kana keessa seenuudhaan egaa notifiikeeshinii garaagaraa gegediruutii ni dandeessu kunoo akkuma agartan riingii toorii garaagaraa wantoota barbaadan sirreeffachuutii ni danda'ama jechuudha as keessa seenuudhaan egaan kunoo as keessa seenuudhaan lakkoofsa bilbilaa keessan akkasumas akkaawunticha dileetii gochuudhaaf paaspoortii keessan cheenji gochuudhaaf akka barbaadanitti itti fayyadamuutii ni dandeessu jechuudha daawwattootiyya egaan kunootti appilikeeshinichi keessaa kana fakkaata jechuudha giruuppii uummachuutii yoo barbaadan jechuudha kunoo mallattoo pilaasii gubbaa kanarra cuqaasuudhaan ni dandeessu jechuudha kunoo mallattoo kana innaa isin cuqaastanii create group kan jedhu ni jira akkasumas immoo add friend kan jedhu ni jira waan ta'eef nama biyya jiru wajjin bilbiltanii haasa'uutii yoo barbaadan akkasumas immoo sagalee garaagaraa wal gedderuutii yoo barbaadan jechuudha kunoo add friend kan jedhu kanarra cuqaasuudhaan namoota barbaadan gara appilikeeshinii kanaatti fiduudhaan walii wajjin fayyadamuutii ni dandeessu jechuudha kunoo akkuma agartan iddoo kanarraa add from contacts kan jettu ni jirti kanarra cuqaasuudhaan egaa invite gochuutii ni dandeessu jechuudha namoota barbaadan kamiifiyyuu erguutii ni dandeessu jechuudha appilikeeshinii kana kanaaf egaa salphaatti gara appilikeeshinii kana namoota waamuudhaan wajjin fayyadamuutii ni dandeessu kunoo akkuma agartan egaa baay'ee tokko itti fayyadamaaf salphaadha jechuudha kunoo jalqabaa kaasee immoo banee isinitti agarsiisuutii ni danda'a jechuudha kunoo jalqabaaf innaa bantanii bifa kanaatiin isiniif bana jechuudha saniin booda lakkoofsa bilbilaa qofaadha jechuudha kan isin guuttanii gajallaa kanarraa start kan jettu ni jirte waan ta'eef ishee kanarra cuqaasuudhaan kunoo gara kanaati jechuudha kan inni isin fidu iddoo kanarra lakkoofsa bilbilaa keessan ni galchitu jechuudha fakkeenyaaf kan kiyyaan galcheen isinitti agarsiisa jechuudha kunoo galcheetiin jira saniin booda next yennaa isin jettanii wanta inni ta'u bifa kanaatiin jechuudha kunoo akkuma agartanii lakkoofsa isiniif ergu jechuudha verification code yookiin immoo koodii akka imoon isiniif ergu appilikeeshiniin kun isiniif ergaa kunoo salphaatti koodii koonaaf erganii jiru jechuudha gubbaa kanarraa egaa koodii isaan naa ergan dubbisuudhaan itti guutuutii ni danda'a jechuudha daawwattootiyya
kanaaf egaa salphaamatti bifa kanaatiin jechuudha kan isin banattani egaan bifa kanaatiin banama waan ta'eef homaa wanta isin rakkisuun qabu kunoo koodii akkuma guutanii ofii isaatiin automaatikii konneektii isiniin taasaniin booda bifa kanaatiin isiniif banama jechuudha appilikeeshiniin kun egaan bifa kanaatiin jechuudha kan isin banattanii itti fayyadamtan appilikeeshinii kanatti kunoo namoota barbaadaniif illee sheerii gochuutiin ni dandeessu jechuudha appilikeeshinii kana keessa innaa seentanii kunoo sheer ni jettu saniin booda kunoo akkuma agartanii sheer innaas ni jettan kana isiniif fida jechuudha achi booda kunoo karaa WhatsApp irraa namoota barbaadanii fi erguutii ni dandeessu jechuudha daawwattootiyya kunooti gaa calluma jedhee namaaf erguutii ni danda'a jechuudha appilikeeshinii kana salphaatti gaa innaas namaaf ergitanii namni isin ergitaniif sun linkii keessan sana cuqaasuudhaan gara appilikeeshinii kana salphaatti dhufuutii ni danda'a jechuudha daawwattootiyya kanaaf egaa guyyaa irraa kana appilikeeshinii TikTok jedhamu kanan isiniif qabadheetii dhufe aappii kanatti akka isin gammaddan abdiin qaba yaada qabdan immoo koomentii irratti naaf barreessaa isiniin jedha viidiyoo ajaa'ibaa kan biraadhaan gadeebinee ol agarrutti nagaan naaf tura isiniin jaalladha isiniin kabaja like share subscribe ciao